Hi guys, kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nagaa fi jaalala kiyya isin haa qabu. Isin jecha guyyaa irraa kanas barnoota miidhagaa fi barnoota bareedaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Gaafii namoota hedduu kan ta'e furmaata ni ta'a jeetii yaadee qabadhee dhufe jechuudha. Namoonni hedduun keessaan na gaafatanii turan. Innis maal jechuun keessan oolamu TikTokii fi YouTube kiyya akkamitti walitti hidhaa jedhanii namoonni 3-4 na gaafatanii turan jechuudha. Kanaaf barnoota kana qabadhee dirqama natti taanan qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf akkaataa itti TikTok keessanii fi YouTube keessan bifa salphaadhaan walitti hidhachuu dandeessan sanboota YouTube keessan ni guddataa jechuudha. Akkuma TikTok jechuudha. Kunooti ammaan tana walirratti hidheetiin jira kun akkuma argaa jirtan. Kanaaf mee akkaataan itti irratti hidhadhee mee isin argisiisuun na waliin tura hamma dhuma viidiyoo kana steppiidhaan na waliin turaadhaan isinin jaaga step by steppiidhaan isin garsiisa. Kanaaf na waliin tura osoo irraan daddabarsine viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadhaa. Namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaan maatiiwwan chaanala kanaa gin like viidiyoo kiyya godhaadhaan isinin jaa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya kunnooti ammaan tana walitti hidhamee hin jiru kun akkuma argaa jirtan akka duraaniitii miti jechuudha. Kanaaf walitti hidhamee jiru amma akkaataan itti walitti hidhadhu na waliin laalaan isinin jaa. Achi booda jalqaba irratti wanni isin godhuu qabdan kunnooti iddoo profile edit juu iddoo kana dhuftanii irratti ni xuuxanii jechuudha. Erga irratti xuuxanii booda kunnooti akkanatti isiniif baasa jechuudha. Yoo maqaa keessan jijjiirrachuu isa gubbaarraa jechuudha. Isa kunno iddoo kana mala jireenya iddoo juu kana yoo ajjirachuu feetan kunnooti edit profile erga xuuxan kunnooti iddoo name juu kanaan qajeelatanii jiru. Username ammoo jechuudha. Kunnooti maqaa TikTokaa isa azalaayida fi isa viidiyoo irratti argamu kana jijjiiruudhaaf ammoo username kan jiru kanaan jijjiirtan. Liinkii TikTok keessanii bakki isin argattan kunnooti username jalaa argattanii jechuudha. Teessoo teessan jechuudha. Kunnooti iddoo kana kunno I am original Oromo, I am YouTuber and a web designer in Ethiopia. Iddoo jiru kanatti waa barreessuu yoo feetan jechuudha. Kunno iddoo kana bio iddoo jiru kana irratti barreessanii jechuudha. Irratti qofaan akkanatti barreeffatanii jechuudha. Website keessanii walitti connect godhachuu yoo feetan kunnooti iddoo website jiru kana tokkodhaan linkii keessan paste irra godhuudha jechuudha. Kaatoogorii filachuu barbaadan kunnooti iddoo kana kanatti filattan. Egaa kana akka dabalataattiin isiniif himee jechuudha. Garuu akka barnoota kiyya kan guyyaa irraa kana kunnooti iddoo erga profile keessan seentanii booda profile kan iddoo kanaan erga seentanii booda edit profile kan jiru kana xuuxan. Ergasii xiqqoo kana gaddeemuudhaan kunnooti iddoo Instagram inda YouTube iddoo jiru kanaatu argama. Kanaaf isa jala YouTube'dhaan walitti connect godhate YouTube'dhaan Instagram eegatanii kun gubbaa jechuudha. YouTube'dhaan connect godhadha kunnooti YouTube iddoo jiru kana irratti add YouTube iddoo jiru irratti niin tuqaa jechuudha. Salphatti akkanatti isiniif tarreessa emailii isin silkii keessan irraa qabdan isiniif tarreessa. Achi booda kunnooti anamma YouTube emailii keessanii bantan san irratti ni xuuxan jechuudha. Emailii YouTube keessanii saniin kan bantan san irratti al tokkoof ni xuuxanii jechuudha. Kunnooti ammaan tanaan isa gubbaarraa kanarraa hin qaba. Ay bareedduu wajjuu kanarraa hin qaba. Kanaaf ergaan irra qabee kunnooti akkanatti YouTube channel hedduu qabaadhan akkanatti isiniif baasa. An kunno hayyuu baay'een jeeti jira kunnooti isa kanarratti niin tuqaa jechuudha. Salphatti ergasii akkanatti nuuf baasa. Wanni isin godhuu qabdan iddoo kanatti jechuudha. Allow godhuu qabdan. Iddoo kana hin godhinaa jechuudha. Allow godhaa isa kana kunnooti isa kanarratti allow ni gootanii. Achi booda akkana search isiniif godheeti kunnooti YouTube keessan asitti kunno hayyuu baay'een jee akkanatti isiniif fida. Achi booda yoo refresh goonee achi deemnee profile keenya laallee kunnooti irraa deemnee akkanatti irratti add nuu ta'ee jira jechuudha. Telegram keessan feetanis Instagram keessan feetanis Instagram keessan feetanis akkanumatti itti maxxansitanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo guyyaa irraa kana barnoota miidhagaa fi bareedaa ta'een isiniif qabadhee dhufe. Akka irraa gammadan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Hamma fiilmii afaan Oromoo jireenya zamana kan jiruun walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jaaladhaa isiniin kabaja. Bye bye.